bakkaan garaa sittiin jabaanne ijaa beeka maan kana garaana jabaattee mataa isaatii biroo. Wayitiyete wayyaa biroote akkana namoota deemaa sana yeera kongabtu. Wayummaatiyete. Firiye wallahi billahi tallahi dirana garana jabaatte jeesu dheene wallahi firoo guyyaa tokko bakkana garana jabaatte jee wara palkaa basiraaleyye. Wayitiyete akkuma kana garana jabaatte akkana namoota biroo. Wasee miti namni guyyaa tokko wal faanaa walitti haasaa akkatti namoota kana waan naman godhu rabbisuu misdaaduu biroo irrumaa gabbuusa yaa biroo. Wayitiyete. Firiye diluma garana jabaatte. Ayyaa gara jabeenya ilma namaa. Ayyaa carraa keenya. Ayyaa carraa shamarran keenya. Gara laafummaani intalaa obboleessa dhirsaatiif moo eenyuuf ol foofti jedhanii ammaasi wayi. Nuti gara laafummaan keenya kuni deemee qileetti ofuma keenyaan hugata. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis akka nagaa naa taatan fayyaa naa taatanii abdii waaqayyoo irraa qaba isiniin jecha hordoftoota kooyi akkasuma immoo warroonni chaanaala kee haarawaa taatan sabskiraaybii laayikii gochuun jajjabeessaa isin jedha. Akkasuma warroonni immoo laayikii sheeriin akkasuma sabskiraayibiis naa gochaa jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Akkasuma yaadaa fi qiiqa qabdanis kan komenteera naa kaa'aa turtanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha hordoftoota kooyi. Egaa hordoftoota koo har'a waan qabadhee dhufe tokko waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Wanti shamara keenya irratti deemaa jiru jechuudha. Akkasuma immoo warroonni dhiiraa waan shamara keenya irratti hojjechaa jiran tokkoon miidiyaa irratti argee baay'ee tokko walirraa barana jedhee fide jechuudha. Sababiin isaas namni tokko wal gorsuuni amma akkanatti wal gorsa walii dhageenye waan qileetti deemnee hin bannu jechuudha beekaa. Osoo gorsa walii dhageenye qileetti hin bannu jechuudha. Har'a kan kana nu godhu gorsa walii tuffachuu wal tuffachuu ishee nagaan beetti akkas jennee qileetti bannaa jechuudha. Karan taane deemnaa jechuudha. Waan hin taane keessa seenaa jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya tokko akkuma amma viidiyoo dura jalqaba irratti dhageessanii baay'ee boochi jechuudha. Baay'ee boochi. Sababiin isheen boochisu immoo sababa isheen boochuuf hiriyaa tokko jaalattee biyya ormaa kana keessa isheenis biyya ormaa jirti innis biyya ormaa jira. Hiriyaa isheen jaalatteeti yaa jaalallitu waan nama goone hin qabdu. Dubartiin tuni akkuma harmi ishee rarra'u qalbiin isheetis rarraati jedhanii mitiire. Anuti akkuma qalbiin keenya harmi keenya rarra'u qalbiin keenya sirraati. Dhiirri tokko yoo siifan kufa jedhe yoo siifan caba jedhe isuma wajjiniin kufnee cabnee buuna jechuudha. Wanni mani nuu jedhe bakka isa malee akka waan dhiirri biraa hin jirreetti ilaallee waan hin taane gochaa oollaa jechuudha wajjiniin. Osoo wal biraayyuu hin gahinii jechuudha. Yoo gaafa wal bira geeche bareeda garuu gaafa wal bira hin gahin immoo dhugaa cubbuudhalleedha wanta akkanaa kun jechuudha. Gaafa wal bira geechee dhirsa kee ta'e rakkoota akka hin qabu. Garuu kan wanta hin taqabne warra miidiyaa irratti fuula miidiyaa irratti walii gaffiigu kun baay'ee gaarii miti jechuudha. Egaa akka obboloota koo maal goote obboleettiin keenya kun mucaa kana kaa jaalattee jaalalleedha hiriyaa isheete asii kaatee qaama ishii waraabdee qaama ishii qullaa waraabdee ergite jechuudha. Kasalaa kun kaa faashinii ta'e kaa qaama qullaa waraabuun waanuma jiruuti illee hin beektanii miti. Warri beekan hin beekanii warri hin beekne immoo akka irraa barataniifan jechuudha. Gorsa waliif taana jennee taffide qaama kana waraabdee hiriyaa ishii kana ergite. Hiriyaa ishii kana gaafa ergitu walumaan jedhu kaa hiriyaadha hojii jaalalleedha kaa abbaa manaa jechuudha barre. Dhugaa waaqaa na ergitee kaatee achiin booddee gaafa wanti sun dhumu jaalalli sun dhumtu yookiin fi qarshii naa ergii yoo immoo qarshii ergine viidiyoo keessa nan gadi baasaa jedhee miidiyaa irratti hangasii baasaa jedhee dhaggeeffadha. Maaliif maal godhaafee miidiyaa irratti gadi baasa seetan yoo ishiin qarshii ergitee fi birrii yannoo san viidiyoo san hin baasu laala akkatti nama doorsisu ilmi nama gaafa immoo ishiin qarshii erguu fidde viidiyoo ishii san
miidiyaa irratti gadi baasa hin beektan kaa miidiyaa xiqqishuma waa xiqqoo xaafii argannaan xabii argannaan ani wanna qabatanii ta'an ta'e kaameraa qabatanii ta'an ta'e hin beeku hoggasuma hanxilif godhanii wal jalaa fuudhanii fiiguun jechuudha miidiyaan kun badadee hin baxabbatamaan jechuudha gara hundaan har'a obboleettiin keenya kaa qarshiin ergu jettee jennaani viidiyoo ishii gadi baase jechuudha walumaa galatti viidiyoo ishii gadi ba'ee har'a kun hin boochii har'a baay'ee boochii asii amanee asii maal godhe jetteeni waan baay'ee boochii jechuudha ani riyannoo kanarraa hin kutee daqiiqaa 4 kan ishiin haasoftee boochuu dhugaa waaqayyoo jechuudha miciyyoon tun garuu ani irraa hin kute jechuudha irraa kuteetumaan fide jechuudha maaliif namni kun yoo dhaggeeffate irraa barata jedheetan obboleettii koo maal obboleettii koo adaraa kee maaloo maal waaqayyoon mee qaama keenya kana itti yoo uffanne bareennaa yoo uma keenya illee uffanne dhiirri tokkos nu jaalata malee har'a gaafa ati qaama kee kaasteetti ergite sin jaalatu inni jechuudha atis waanuma nama hundattuu saniin durallee isan durallee waanuma ati nama dhiiraa biraatti akkasitti ergitu si'a jechuudha inni dhugaadha si fuudha sitti taphatee kun akkanumatti qarshii sirraa nyaachuudhaaf viidiyoo keetii si doorsisee jechuudha. Kun immoo sirriitti deemaa jira miidiyaa irra wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee jechuudha garuu walirraa barachuu dadhabna malee waliif dhaggeeffachuu dadhabna nu janajjanaa malee viidiyoo namni hojjetu kana hin laallu jechuudha sababa kanaaf duubatti hafaa deemnaa nyaatamaa deemnaa maqaan keenya badaa deemaa jechuudha wanta taanirra saaxilamaa deemnaa jechuudha obboleettii koo qaama kee kan waaqayyo iddoo kabajaa sii kenne kabajaa dhoggitee ganaa ofii keetti waraabdee dhiiraa ergitu ofiifuu nama ajaa'ibdu dhugaa waaqayyoo ijoolleen takka takka jechuudha ijoollee akkas gootan warra akkas gootan jechuudha of eeggadhaa obboleettii koo isaas si fuudhu dhiirri isaan qaama kee waraabdee si fuudhu qaama kee waraabdee ergitee si fuudhu har'a kun akkanatti miidiyaa irratti si fiiga malee jechuudha dhiirri atumti yoo gaarii taate maaloo shamara ta'e mee gaarii ta'ame mee atumti gaarii ta'e gaafa ila dhiira akkamiititu si fuudha seete gaafa gaarii taate namuma gaarii wayii waaqayyoon kee rabbiin kee sitti qaba waan ta'eef isuma eeggadhu obsii eeggadhu malee asii qaama sii du'e sii kufe sitti fakkeecha koodeetiyya akkuma kunoo wanti tokko agartee wanni tokko namatti fakkaataa miti akka abjuu wayii sitti fakkaata beektaa abjuudha wanni ijoolleen dhiiraa haasoftuun akka abjuuti bara abjuudha malee wanta isaan dhugaadha si fuudhanii mata akka abjuu san jechuudha kanaaf wanti maal jedha oromoon wanti calaqqisu hundi warqii miti jedhan namni sin jaaladha sin jedhu kun hundi waanuma si fuudhu fakkaata waanuma jaalala dhugaa sii qabu fakkaata inni sobee akkanatti si iisisee qarshii sirraa nyaachuu fi akkanatti viidiyoo ta'e sirraa fudhatee raa'atee karaa qarshii sirraa nyaatuun karaa dafqa kee nyaatu si barbaada malee si fuudhu fi miti jechuudha obboleettii koo kanaaf of eeggannoo godha adaraa keessan obboloota koo ofuma qabaa kafanuma keenya kana itti gadi qaqqabadhaa dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'ee salphannee jirra shamara biyya armaa hoo jedhani ana takkitti keessaan fuudhanii ati takkittiin balleessite naan jedhan yoo an takkittiin balleessi hunduma keenya walitti nu qaban jechuudha ati soo balleessite hunduma keenya walitti nu qabu jechuudha takka takkaa maqaan kan yaamamee nuyi akkas jedhan jira shamarri biyya alaa maraatte qaama ishee dhiiraaf ergiti qaamni beluu achi jira qaamni beluu ani salphadhe yoo miidhuma kanarratti salphadhe bare yoo akkas jedhan dhugaa rabbiin hanqaana yaa rabbii koo yaa waaqayyotu nu eegika yoo maraa ani dhugaa rabbii yoo sammuun kiyya yoo maraatee waan akkasii hojjedhe malee ani waanuma akkasii hojjedheetu dhiiraaf ergaa dhiisite dhiiruma siiduu isii gaggabeetti hin jaalladhu dhugaa rabbii isin hin jedhan maaliif dhiiruma qarshii jettuu fi dhiiruma moobaayilii keessa namatti ittantu takka hin jirti bare dhugaa rabbii takka ittantu takka hin jirti jechuudha ila sekendii takka kan kennuuf nama akkasiiti blookiin godhee biraa deemu maal abbaashi natti ittante ishee inde namni tokko yoo naamusaa walirraa eeggate dhiiraa fi kanan jedhu garuu nama waliin haasa'uun namni bareeda garuu nama waan hin taane karaa kalattee adda addaa irraa ofirraa blookii godhe maasii godha godhe kan amma qarshii ergiti amma si fuudhaareemee maaltu boo'ichisi ergi maatii keetu si beeka amma anime kan jedhu kanan si qaana obboleettii koo anima maatiin kee sagalee kee kana dhagaa obboleewwan kee sagalee kee kana dhagaa firoottan kee hiriyoottan kee akkam taata ayyootti ani maalum echuma seentan jedhaa bar inni akkana osoo of qabdanii maal ta'a yoo of qabne maal ta'a numatu waanuma 50 xobbita malee
yoo of qabne hin dandeenya of qabne waan hundumaa hin dandeenye jechuudha wanti nu goone hin jiru numatu dhiiratti of kenneetiin akka dhiirri tokko nu jaalan taasisa malee dhiirri gaafa si jaalate ofii isaatiifuu baqa waan adda addaa si gochuu barbaada malee qabeenya keessirraa hin barbaadu jechuudha kanaaf ofumaa gaarii ta'aa dura doorsate jechuudha obboloota koo warroonni akkana goggootan kun jechuudha walirraa haa baran waan beenu walaa barsiisnu obboloota koo adaraa keessanii qaama keessanii dhuffachuu yaadaa qaama qullaa keessa waraabdee abbaa feete asitti gaggabe namuma qaama qullaa siin jedhuufi dhiiruma qarshii ergi jedhu dhiiruma moobaayilii keessa sitti ittanu sa'aatiin ofirraa bilooki dhiiruma moobaayilii na didda siin jedhu sa'aatiin ofirraa bilooki baqa bilookii kenni biraa deemu echa abbaa isheetti si agarti baqa kun jireenya keetii irratti ba'aa ta'eeti si taa'ee si jireenya keetii irratti taphachuun malee bultiidhaaf siin ta'u dhiirra akkanaatis kanaaf of qoxxobaa isiniin jedha obboloota koo of eeggannoo godhaa isiniin jedha waaqayyoo isinaa eegu maal goonaa miti isiniin jedha obboloota koo gorsi kiyya har'aa kanuma gorsi baatee fi harreetti fe'amu maal jedha oromoon keenya yoo mammaaku kunuu gahaadha jedheetii yaada akkasuma warroon immoo chaanaala kiyya faaraa taata sabskraayibii godhaati jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabdan koomentii irratti barreessuun dagatinaa chaw chaw